Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii sabboontuu jalatti argamtaniif hunda keessaniif nageenyi waaqayyo dachaan isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti yeroo keessan akkamiin dabarsaa jirtu? Hojiidhaan dabarsaa jirtu? Biizii taatanii dadhabdanii moo bashannantanii dabarsaa jirtu? Kanaaf ani yeroo koo hojiidhaan dabarsaa jira. Akkasumas immoo sa'aatiin firii qabutti siffana fuuldura keessan taa'ee anoo viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Yeroo firii kooti video waraaba yeroo hojii kooti immoo hojii koo irratti dabarsaa jechuudha. Maarree har'a waan irratti waa tokko irraa barattu akkasumas immoo barnoota naaf kennitu jedhee viidiyoo xiqqoo ishee qabadhe isinii dhiyaadheera. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo namoota hedduu biraan ga'uu yoo barbaadan viidiyoo kana share godhaatiin namoota hedduu biraan ga'a. Yaada qabdan koomentii irratti naaf ibsaa. Akkasumas viidiyoo kana laayikiin eegala. Maarree viidiyoo kana maal qabatee nu dhiyaate yoo jettan namoonni baay'een jireenya social media namoota adda addaa ilaalee kana hubaa'ee jira. Fakkeenyaaf anuma atumti isheen ilaalaa jirtu kun osoo akka sabboontutti jiraadde jireenyi sabboontuun keessa jirtu kun baay'ee nama hawwisiisa. Baay'ee nama ofitti nama harkisa. Baay'ee nama gammachiisa. Osoo akka ishee ta'ee jiraadde jettee waaqa kee komachaa jirta natti fakkaata. Jiraachuus mala. Kanaaf jireenyi social media fi jireenyi keessoo garaagarummaa guddaa akka qabu dhibbatti itti amanaa. Fakkeenyaaf namni tokko social media irraa akkana ba'ee iddoo bishaanii tokko deemee iddoo magariisaa tokko deemee suura kee gaafa post godhu namni kun yeroo hunda waan bashannanee jiraatu waanuma itti tolee jiraatu nutti fakkaata. Garuu akkas miti. Kan nama biraallee beekuu baadhu kan koo amma tokko isiniif himuu hin danda'a. Ijoollee baay'een karaa TikTokiitiin sabboontuu ati jireenya baay'ee bareedaa keessa jiraatta. Sababni isaa viidiyoon ati waraabdu baay'ee uffata bareedaa uffattee waraabda. Ani koo ergan guyyaa biyyaa beeti yuunifoormiin ala uffata uffadheen beeku sabboontuu. Yuunifoormiin ala uffata biraa uffadheen beeku. Uffata biraa uffachuun anaaf hawwii koodha. Anaaf dharraa koodha. Jennee isa viidiyoo namaa ilaalle suura namaa ilaalle hawwinu sobadha jechuudha. Inni amma viidiyoo si fuuldura taa'ee waraabuudha malee asii gaafan kee yuunifoormii koon uffadha. Akkuma nama tokko hojjedhee shinti beetii dhiqee mana qulqulleessee wanta hojjetamu hunda hojjedhee nama jiraatudha. Haa ta'uyyuu malee garuu isiniif fuuldura taa'ee kaameraa fuuldura taa'ee dirqama viidiyichi kun jaalatamuu qaba jedhee anillee miidhagee si fuuldura taa'ee viidiyoo isinii waraaba. Kanaaf jireenyi social media fi jireenyi keessoo garaagarummaa guddaa akka qabu beeka. Namoonni baay'een suura namaa ilaaltanii jireenya namaa social media qofarraa ilaaltanii akka nama sanaatti osoo hin jiraadde jettee waaqayyo kee nama ararsee fayyaa qabdutti gammadii jiraadhu. Sababni isaa jireenyi social media fi jireenyi keessoo garaagarummaa qaba. Kanaaf waan isin jechuu barbaade namni tokko itti tolus itti tolu baatus gaddus gammadus gaddeera jedhee ba'ee social mediaatti hin mul'isu. Dhabe jedhee social mediaatti hin mul'isu. Keessa isaatitti xumurata waan xumuru. Garuu social media gaafa dhufnu firii taanee itti gammaduu dhabdufna waan ta'eef namallee nu ilaaleetti akka gammaduuf waan gammadaa waan nama gammachiisu fakkaannee waraabuu hojjechuu dirqama keenya jechuudha. Kanaaf keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan kan ana dabalatee jireenya namaa ilaaltanii jireenya social media qofa ilaaltanii osoo akka ebeluu ta'ettanii iyyaadina. Garuu akka ebeluutti uffatee beesan osoo hin ta'in kan ta'uu qabdu hojjattee jireenya har'aa tana dabarsitee dirqama qofsaan dabarsitee jireenya boruu akkuma ebeluu uffatee iddoo bishaanis dhaabbatee suura keessan iddoo magariisa dhaabbatee suura keessan atis kaatee namoonni biraatiif jireenya osoo akka ebeluutti jiraadha jedhee sirraa hawwu ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo keessanitti hojjedha. Yeroo hojjechuu qabdanitti hojjedha. Ufna keessan hin qusatina hojjedha. Ani maafan akkas ta'e? Carraan koo maaliif akkas ta'e? Carraan koo maa kana ta'e? Jettee waaqayyoo kee hin komatin. Wanni hundi guyyaa akka qabu beeki. Kanaaf waan isin jechuu barbaada asirratti namni tokko waan gammadaa ta'ee fi waan si fuuldura taa'ee viidiyoo tokko suni waraabee post godhee fi jireenya gammadaa jiraata jettanii hin yaadina. Waan namni tokko uffata gaarii uffatee fi hin qaba
hin qabu isatti tolee jiraata jettanii yaadina. Jireenyi social media sobdu, jireenyi social media fake naat baqa fake. Baqa the life social media is the fake. Okay? Sinin jara angada. Kanaaf ijoolleen baay'een keessan jireenya social qofa ilaaltanii sammuu keessan hin jeeqina sinin jechuun barbaada. Ani sabboontu akkuma maqaa kooti sinin boonu akkasumas immoo waan danda'u amma dandeettii kooti waliin bohaaruu, wal gammachiisuu, waliin taphachuu guyyaa keessattuu ijoolleen mana maadaamii jirtan jireenya akkam akka jiraatan dhibbanii beektu. Sababni isaa jireenya mana maadaamii gaafa jirtan uffatni isaatii amma kilaasii galtutti uniformidha. Asii shaashii kee muluu inni shafanatta dirqama hin hojjetta jechuudha. Hojii keedha dirqama keedha waan ta'eef. Uniformii tokko mana barnootaa gaafa deemtu uniformii uffattee deemtu. Gaafa achi galte immoo jijjiirrata gaafa mana keetitti galte. Kana jechuun hojii irra oolte gaafa kilaasii kee galte uniformii sanaan raftu uffata biraan jijjiirratta. Gaafa yeroo sana garuu uffata jijjiirrattanii uffata barbaaddan jijjiirrattanii suura kaatanii poostoo gootan namni jireenyaatti jiraatu sana awwaachuudha. Kanaaf wanna hunda ilaaltanii jireenya social media qofa ilaaltanii akka ebeluun ta'a jettanii hin hawwina sinin jechuu barbaada. Kanaaf waan tokko immoo yeroo baay'ee waaqayyo nama arrabsina. Maalfan akkas ta'e? Maalifan carraan koo akkas ta'e? So fayyaa qabnu waaqayyo amma arrabsina. Waaqayyo gaddisiisna. Fayyaa soo qabdanu waaqayyo amma arrarsuu miti. Guyyaa galata dhiyeessuufii qabna. Waaqayyo irraa galata dhiyeessuufii qabna. Sababni isaa kan fayyaa nu kenne yeroo kanaan nu kenne akkan dubbadhu na taasise, akka socho'u na taasise, akkan dalagadhee jiraadhu kan na taasise, qaama guutuu kan naaf kenne sadha waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo keessanii nama ararsina, nama kaayyoodhaaf jiraadha. Boruu iddoo guddaa akkuma nama tokko iddoo guddaa ga'uu dandeenya. Kanaaf wal jajjabeessaa, kennaawwan qabdan baasaa mul'isaa. Dhiirasaa ta'u dubartii taasaa mana maadaamii keessa teessee kennaa gaarii qabaachuu dandeessa. Faarfannaadhaan ta'uu danda'a, walaluudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo artiiwwan adda addaa qabaachuu dandeessu. Kennaa qabdan baatii mul'isaa. Namni sun dhorkuun jiru yeroo qabdan itti fayyadama sinin jechuun barbaada. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa sinin jedha. YouTube kana subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Anis akka nama tokko jireenya keessa jiruu fi jireenya kana fuulduraatti itti adeemaa jiru nama siniif fakkeenya sinii ta'a jedhee fakkeenya sinii ta'a. Boru ara jireenya iddoo kana ture boru iddoo sanatti gaafa argu anaaf jijjiirama, anaaf waan bakka akka waan hunda keessatti farqu na taasisa. Kanaaf viidiyoon kun akka seenattis nan waraabbadha. Seenaa ta'ee naaf ta'a. Akkaleessa iddoo kanan ture har'a eessan jira jedhee iddoon tof laaludha. Kanaaf jajjabaadhaa sinin jedha. YouTube ko subscribe naa godhaa, like godhaa, comment naa kaasaa sinin jedha. Baay'ee sin jaalladha. Bye.